Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala Billootuu bakkam nagaa keessanii egaa anis nagaa kooti maarree bakkuma jirtan hundatti nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isin jecha har'aan tana barumsa tokko qabadhee gara keessanitti dhufeen jira. Barumsa kana keessatti warroonni jawwaallee keessan yeroo hedduu biizii ta'u yeroo isin hatattamaan bilbila keessan keessaa raqama namaa kannuu tahee lakkoofsa garaagaraa namaa kannuudhaa fi namarraa qabatuudhaaf yeroo isin barbaadanitti daddafee akka isin barbaadanitti saffisaan isiniif hin hojjenne akkasuma bilbila oowwuu fi risaalaan haaroonni yookaan miseejjiin haaroonni yeroo yerootti wantoonni sooshaal miidiyaa garaagaraa gadhiifaman maaliif daddafee akka isin biran geenye wantoota sababa ta'an tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Akkasuma inni tokko vaayirasiidha. Vaayirasnis bilbila teenya dhiibbaa guddaa irratti uuma. Bilbilli teenya yeroo vaayirasiidhaan guutame ni hallaqa jechuudha. Ni hallaqa jechuun biizii taha dadda saffisaan siif hin hojjetu. Saffisaan akka inni isiniif hojjetuuf ammoo har'a maal gochuu akka qabdan isinitti himuuf dhufe mee gara barumsa kiyyatti osoo isin dabarsine dura warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa taatan YouTube irra galuudhaan billootuuf jettanii billootuuf jechuudhaan barreessitanii billootuuf sarchii yeroo gootan jalqaba irratti isiniif bahu kana jechuudha. Kuna bakka jalqabaa kanarra haa jiru kana subscribe iddoo diimaa kana subscribe iddoo kana tuqxanii subscribe naa gochuu hin dagatinaan isinin jedha. Akkasuma obboleeyyoon keessanis share godhuuf like godhuu hin dagatinaan isinin jedha. Mee gara barumsatti isin deebisaa. Akkamitti akka jawwaalli teenya biizii nu harkatti hin taane akka isin hin oowwine yookaan immoo akka isin hin hallaqne jechuun yeroo isin xuuxan tureeti isinii fida ni qaqqabama saffisaan isiniif hin hojjetu jechuudha. Yeroo hunda osoo hin taane yeroo tokko akkasuma risaalaan garaagaraa warroonni fakkeenyaaf namoonni YouTube chaanaala namaa subscribe godhan risaalaan isiniif seenti yeroo yerootti isiniif seenti. Garuu warri bilbilli keessa waan ammaan isin barsiisuuf deemu kana qabu risaalaan isin bira hin geessu jechuudha. Yoo jala seentanii ilaaltan malee wanni haaroonni isiniif hin dhuftu isiniif hin seentu. Sababa qaba waa malee miti har'a waan sana isin barsiisaa. Lammaffaa vaayirasnis aappii mataa isaa kan hin dandee kan ittiin vaayirasa hayxan. Vaayirasni bilbila teenya irratti dhiibbaa guddaa uuma ni beektan jedhee yaada. Istoorii bilbila teenyaa guutuudhaa fi akkasuma bilbilli teenya akka saffisaan hojjenne irratti wantoota godhan keessaa tokko vaayirasa jechuudha. Vaayirasnis aappii mataa isaa qaba. Aappii kana isinittiin argisiisa. Buufattaniit itti fayyadamtanii jechuudha warroonni vaayirasiin kun karaa lamaan haqama. Karaan tokko aappiidhaan haqama. Karaan tokko ammoo bilbiluma teenya keessa sitiingii jalaan haquu ni dandeenya jechuudha. Warroonni sitiingii keessaan akkamitti haqna jettanii yoo jiraattan koomantii jalatti naaf dhiyeessaa yeroo itti aanutti isiniif hin maxxansaa. Ammaaf ammoo aappii kana jechuudha. Aappii kana gabbuufattanii vaayirasa ifirraa haquu ni dandeessan. Fakkeenyaaf irratti xuuxanii salphaadha. Erga gabbuufattan booda irratti xuuxanii haqamaa jira jechuudha ammaan tana. Bilbilsii kana xuuxanii irraa ooftanii amma clear godhaa jira jechuudha. Argaa jirtan gubbaa sanatti iskaaniin godhaa jira. Tartiibaan irra deemtanii bakka sarara magarroo tana kiliin jaaka jalqaba yeroo inni sun raa'etti nuuf godhate kiliin katti aanu post naawu bakka itti kanarratti ni xuuxan. Lammaffaa baatiriileen kun cheekingi naawu baatiriidha. Cheek ni gootan baatiriis itti aansuudhaanis kooldaawunii kanas irratti xuuxanii inni nu barbaade humaa haqee raayitii isiniif godha. Sekiriitiillee jechuudha iskaayinii ni gootanii bilisa ta'a jechuudha bilbilli keessa. Mee fakkeenyaaf poostinaa jalqabaa irratti tuqaa isin agarsiisu. Haqaa jira jechuudha ammaan tana. Wanni beekuu qabdan asirratti aappiin kun barnaamija keessan aappii tokko isin jalaa naqu. Viidiyoo takka suuraa takka isin jalaa naqu vaayirasa qofa jechuudha kan inni naqu. Egaa aappii baay'ee tokko bareedaadha itti fayyadama. Inni lammaffaa baatiriidha. Baatiris cheek ni goona. Haala kanaan haqa jechuudha. Ifaa keessan hin hir'isu
aappilee amma asirratti mul'atan kana hunda jala deemee vaayirasa gara baatiriitiin seenu haqaa jechuudha jala. Aappiin hundi vaayirasa mataa isaa qaba. Hunda jala seenee tokko tokkoon isiniif haqa jechuudha. Asirratti isin tuqxanii haqaa jira jechuudha kun. Warroonni beeytanii warroonni hin beeyne immoo warroonni hin beeyne akka irraa fayyadaniif viidiyoo kana yeroo argitan akka sheer gootan isin gaafadha. Kun dirqama Oromummaati jechuudha. Beeksisa. Egaa ammaan tana security hafee kanas irrumatti dhoyina jechuudha. Argaa jirtan bifa baay'ee tokko namatti toluun iskaayin isiniif godhaa jechuudha. Kun ammoo barreeffamni nuti xuyinu nu barreeffamu turee barreeffamu bifa salphaadhaan saffisaan bifa saffisa qabuun dalagaa jechuudha akka barbaadetti dalagaa jechuudha. Kana barumsi keenya tokko kana inni lammaffaa fi baay'ee bilbila teenyaaf barbaachisaa kan ta'e osoo nuti hin beekin bilbila teenya irratti dhiibbaa guddaa uumaa kan jiru tokko keessumaa risaalonni jechuun miseejiin wanti haaromni information haaraa kan argannu sooshaal miidiyaa kanarraa guyyaa guyyaadhaan wanni haaromni seentu akka nu bira hin geenyeef qabee kataa'uun dhiibbaa guddaa kan godhe bakka ammas hin garsiisu deemu kana asirratti na hordofaadha. Pilaastoor keessa ni seennaa jechuudha. Pilaastoor namni hin qabne hin jiru. Pilaastoor keessa eega seentanii booda bakka gubbaa kanatti bakka for faayila pileestoorii jechuudha. Bakka kana kun amma iimeelii waan qabuuf suuraa kiyyarra hayyadde suuraa kootii wajjin naaf fida. Isin immoo yoo suuraa keessan isiniif hin finnes rakkoon qabu bakkuma san tuuyitan jechuudha. Bakkuma kana tuuyitan jechuudha. Achi booda haala kanaan isiniif fida. Yeroo inni haala kanaan isiniif fide barreeffama tokkoffaarraa kana manage apps and device bakka jettu tanaan ni tuuyita yeroo tokko haala kanaan nuuf fida. Asii kunoo bakka ammaan tana deemnuuf jechuudha. Bakka kanatti akkuma argaa jirtan updates Bilbilli 76 update godhu application jechuun bilbila teenya irraa qabnu keessaa 76 update godhu fedha. Update jechuun jaddadu jechuudha afaan biraatiin akkasuma immoo haaromsuu jechuudha. Osoo nuti hin beekin nu duuba wasakhaayee jira jechuudha. Aappiin 76 aappii 76 kan akkamitti akka bilisa goonu bilbila teenya illee saffisaan akka dalayduuf risaalaan guyyaa guyyaadhaan meseejiin ergaan adda addaa guyyaa guyyaan gadhiifamtu akka bifa salphaadhaan nu bira ga'u godhuudhaaf nu gargaara waan ta'eef bakkuma abdeetis bakka itti tana tuuxanii jechuudha. Yeroo tokko kunoo argaa jirtanii inni kun hundi fuula kana duratti immoo fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan update jedha hundi isaa jechuudha. Sila open jechuu qaba ture osoo nagaa qabaatee garuu update jechaa jiranii argitanii akka inni update hin jenneef yeroo tokkotti akka inni update ta'uuf gubbaa kana jechuudha. Bakka update all bakkeetti kana jechuudha gubbaatti ni argitanii bakka kana tuina jechuudha. Yeroo tokko yeroo achi tuuxan haala kanaan isiniif fidaa. Achi booda skype bakkeetti na tuuxan isin yes dhiiftanii yes kaja'u dhiiftanii bakka skip jettu tana tuuxan jechuudha. Karaa harka bitaa ta'e jala barbaadaa jira jechuudha. Ammaan tana barbaadee maal godhaa bakka mallattoon x jirtu bakka reefun tana update jedhu sanitti open jeenuu dhufa dhibbaan dhibbatti dalagaa jechuudha. Aappiin keenya hundi bifa haaraan akka nama amma gabbuufatetti wantoonni haaraa inni of keessatti qabatee wajjin dhufee nu seenaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya inni torawanni kun obsaan eeggatanii jechuudha. Maaliif aappiin kun hedduudha 74 waan ta'eef yeroo tokkotti update hin ta'u. Haala neetworkii keessaniitii wajjin hundaa'e suuta jettanii eeggattanii hundi isaatu maree dhibba isiniif guutaa jechuudha. Akkasii itti fayyadamaa viidiyoo kana like godhaa, share godhaa, YouTube channel keenya subscribe godhuun dagatinaa.
isinin jedha hanga barumsa biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Horaa bulaa.